Hi family, akkam jirtu fayyaadha nagaala mani sa'a namni jaarsa jaartii shookaa cilfaa biraddisti hundumtu nagaadha baga nagataatan har'a immoo viidiyoo waa'ee obboleettii keenya kana social media irra deddeeman tokkorraa tiktok irratti namni 18 guyyaa kaleessaa jala taa'ee dhaggeeffatu irratti micoon tullolteellee waa meeqallee uummatallee dubbatu dhoogitee tokkoffaa shamarran keenya gola madaamii baga gammadan keessattuu warri gola qimamiin gola madaamii kan hojjetattu kan firifiisa jettee takka ijaazaa takka istiraahaa takka hadiiqa jettee walii gad hin deemne baga gammadde isin filatamtoota jechaadha isin warra kaayyooti jechaadha lammaffaa irratti waa'ee obboleettii kanaatitti yoo as deebine firifiisa qabdii akka feete taate osoo akkuma jalqaba dhuftee gola madaamii seentee bakka tokko teechee hojjetatte micayyoon tun eessa akka jirtu beeka. Garuu firifiisa qabdii mana arabaan daladdu bakkee deddeemtii hojiin hin jiru bakka walumaa gaddeemtii waan qabdu micayyoon kun. Haa walii gaddeemtu gin ulfishii kun hagam dhugaadha. Ani garuu biraankinatti fakkaata ammallee garuu jaalibsaan maal jedheen beekta. Gasti irratti ulfaayituu miti anoo barbaade akka fedhe isiniin taphadha jettee ilaalma micayyoon tun jechaadha ulfaayituu iyyuu miti piraankiidhaan barbaade akka fedhetti isiniin taphadha ani jettee dubbatte intalli tun nama 8,000 taa'ee dhaggeeffatu irratti gaafa ishiin kana jettu qarshii 500 kan ittiin of keessa darbitu argattee jedhee mucaan kuni dogoggorri isaa sirrii miti dubartiidha. Jaalattes raawwachuu dandeessii gudeeddamuus dandeessii fedhii ishiitinis raawwachuu dandeessii fedhii danalallee dirqamaan irratti raawwachuus danda'ama tarimmoo feetes immoo dogongoruu dandeetti of eeggannoo gochuu qabdi ture waan akkasii kana gizee raawwattu dubartiidha tarii biraankis ta'a hin beekamu an akkuma baay'ee akkuma waliigalaatitti gorsa shamarraniif qabu shamarran gola madaamii qimamiiwwan qaxaleewwan warri kaayyoodhaaf baatan jechaadha jabaadha hojii keessan irratti xiyyeeffadha ammallee waan akkasii kanan dhagayina tunis dubartiidha rabbi yoo dhuguma ulfishii kun dhugaa ta'e rabbiin nagaanaa hiiku wanni godhan hin jiru wanni faxxaramee dubartiin uumamaan waa ishii mudatu hin beektu nutis dubartoota boru waan nu mudatu hin beeknu akkasumas boru ilmoo intalaa takka yoo arganne waan ishee irra ga'u yookiin waan ishee mudatu waan hin beekne fi itti farannu waaqayyoon ishii haa qajeelchuu nagaan ishee hiikoo dhuguma ulfaataate jechaadha yoo soba AI'dhaan dogongorsuudhaaf waan kana hojjetan immoo firdiin waaqayyo isaanii haa kennu jenna waan biraa inni jennuun hin jiru. Asirratti aansee ammaal jechuu barbaade wanni ani yeroo baay'ee viidiyoo ijoolleen keenya shamarranii gola madaamitii gadi hin bahinaa ijaazan bahinaa dhiira bira naqinaa wanni an jedhu sirriitti ulfeesse singata kaniin ani jedhu sun tokko kana jechaadha yoo dhugaa ta'e wanti kun dhugaa taanan jechaadha shamarran keenya baay'een yeroo nu gorsa nama gorsinu akka waan ofii keenya xilqii taane yookiin ofii nama qulqulluu taane isin cubbeessinu seetan miti. Nutis qulqullummaan qabnu dhala namaati nama cubbamaadha nama dadhabaadha nuti namoota kamuu caallee miti nutis eenyu gadi malee eenyu olii miti gara cubbuutiin jechaadha namummaan keenya cubbuu namni ani hojjanne cubbuun qabu biyya lafaa kanarratti ani qulqulluudhaan xidqiidha ka jedhu jiraate haa dhufu kanarraa kanafe biyya lafaa kanarra namni nyaatee dhugu namni deemu cubbamaadha hundisaa jechaadha. Garuu nu namatti murteessuun duratti nuti maal keessa ka jirra ka jedhu keessatti of haa laallu jechaadha. Egaa ani yeroo baay'ee viidiyoo waan hojjedhu shamarran gola madaamii lakkii ijaazaan deemina walii gad hin deemina mana madaamitiin bahina wanni an jedhu tokko rakkoon akkana dubartii akka hin mudanneef obboleettii keenya kan har'a ulfoofte yoo dhugaa ta'e jechaadha garuu ammallee ani amanne biraankinatti fakkaata dubbichi kuni eessa eenyu ka itti guute kuni eenyuni itti guute eessa miliqa mucicha san ishiin hin beekti waan ta'eef jechaadha nama beektu san abbaa irraa beektu san nutti himuu qabdi maaliifi uummanni gaafachuufi qaba yoo dhugaa ta'e abbaa irraa ulfoofte ishii beeka baasuu qabdi ciitii kana minuu ifaan bilisatti deemtanii dhiira jala qabdanii ofitti guuttanii kaatanii shamarran dhugaa na aarsitu bari yeroo tokko odoo sin gorsan odoo muuxannoo qabdan osoo miidiyaan asii sin gorsu asii osoo obboleeyyaa sin gorsan odoo sabni sin gorsu maaf akkamitti deemtanii gaafa miila qabda san uummataa mari'attanii deebitanii immoo gaafa garaatti guuttattan gadi baatanii nu qarqaara namni qarqaaramu guute akkaataan itti nama qarqaara nama fayyaa hin qabne nama hojjetachuu hin dandeenye namoota akkasiin qarqaaru sirri garuu osoo fayyaa qabdan deemtanii fagaara keessan dhiira jala qabdanii as dhuftanii immoo kadhaan ammataa nu dhukkubsitan maal inni kun shamarree taatu
rakkachuus dandeessi gudeeddamuus dandeetti jennee isinii dubbanna malee wanumti isinii ol kaatanii miila keessan taphuma argitanitti bantanii kaatanii ta'u gadi dhuftanii nu qarqaarsisaa na qarqaaraa maaliif maal hojjetanne gisee ati olii gad deddeemtu gisee dhiira san bira dhaqxu gisee san bira dhaqxee dhiira lallaaltu san maal hojjetanne maa birrii walitti hin qabanne hindee kaayyoo biyyaa si baase malee dhiirsa barbaaduudha dhiirri har'a barbaadee dhufee sitti bishaan guutu suni rootoo keessatti bishaan guutu kun gaafa ati biyya jirtu maasi dhufee sitti guutuu dide maa gisee isaan si jaallachuu dide gisee isaan saappoortii maasi gochuu dide gaafa biyyaa baatan dhiira sin jala yaatu bilookidha shanyaa addunyaa kanarra argine jettaniituma dhiiruma argitan faana haasaa keessan hin taasisina maaliif kaayyoo keessan balleessa jireenya keessan balleessa waan ati biyyaaf baate karaatis jalaan bisa dhugaa hiikan dhiiraa jechuun ana biratti bakka gufuu guddina shamaraati jechaadha keessattuu shamara biyya arabaatti dhiirri dhiyaatu gufuu guddina keetiti si dogongorsa ati dadhabduudha dubartiin aqliin ishee yookiin sammuu ishee yaaddu irratti baay'ee xiqqoodha kanaafuu adaraa keessa shamarran gola madaami luka keessan gadi baastanii tan qalaqqaltanii dhiira bira naqina bakka kasi jaallate bakka ati jirtutti kasi jaallate gaafa ati of danda'ee guddatee mana ijaarratee daarii qabachuu barbaade maatii ergatee kabajaan isaa fuudhu malee abbumti argeefisitti fincaa'eeti bubboo nama hundaa miti ati shinti beete nama hundaa miti abbumti argeesitti bishaan guute gaafa barbaade dhufeetoo ati sirratti gatee miliqa gaafa ilmoon guddatte ati immoo isa barbaadda faallaa jechaadha aara shamarran keenya kanan godhina innaa nuti shamarran baay'eedha viidiyoo irra deddeemine wanni sooshaal miidiyaa irratti karaa yuutuubii karaa tiktookii karaa feesbuukii gorsa isiniif laannu dogongorri akka kanaa kan uumamneefi indee bakka dhiiras ta'ee dubartii gaafa biyya jirtu yoo si jaallate gaafa rakkoo keessa jirtu yoo si jaallate inni sun jaalala dhugaa jedhama inni amma guyyaa keessa immoo takka lama sadi jedhanii gaafa ati waa xiqqoo qaqqabatte si jala yaa'anii sana booddee sitti fincaa'ee akka tubboo mana fincaanii si gatee achitti deema ati garuu diqaalan isaa gaaf garaa keessa sitti hafe wajjin rakkatta maali daan qabdu maaliif idaa qabda mucayyoon tun dirqiin hin godhamte jedhee yaadu nama fedhii ishiiti ta'a malee mucayyoon tun nama riippaabilika irra jiru nama miidiyaa irratti beekamtii qabduudha nama hawaasa biratti jaalatamtuu fi simboo kabajaa qabduudha dirqiidhaan hin godhan jedhee yaadu ani maaliif fedhii ishiitirraa kanaaf amma Dubaayin keessa dubartiin barandaa bulaa jirti firaash afattee warri mana kiraa kaffalachuu hin dandeenye hojii dhabanii mana taa'anii yeroo dheeraa laal tokko kana hojii irraan bahinaa hojii maqabda sanirra taa'a gaafa hojii sanirraa baatanii hojii dhabdanii manatti galtanii maaltu si mudata yaaddaniitu teessanii ulfooftanii gaasan gadi sin darban laala kanaafuu hin ulfaayinaalleedha hojiillee hin gadhiisina hojiirraa hin bahina walitti wanni nu himuu qabnu keessa tokko kana jechaadha itti aansee immoo namni gaafa ati rakkatte si kaase deebitee akka rakkoo kaleessaa keessatti akka kuftuuf osoo hin taanetti rakkoo haaraa rakkoo si uumame san injiifattee nama haaraa taatee jabinna uffattee bifa lama uffattee akka kaatuuf malee callisaniituma bakkuma arganitti tagaaddamaa deematiniin ani hin beeku akkana tidaariyoonni jedhamu kabajaadhaan maatitti ergatee uffisee sittis uffisee si fuudhe qalabatii sii godhe malee callisaniituma waliin dhufanii tagaaddamanii bichaadhaaf tidaariidha jettanii dhiira jala yaatanii tish maasi fayyada dhiirri maa inni faayidaa isaa tokko gaa'ila gadi dhaabuudha gaa'ilaa futubaa ta'uudha no dhiira jechuun isa si kunuunsuu danda'u isa si barbaadu boruuf isa si jiraachifatuu danda'u kisuma hunda waggaaggaadhaan dhuftee miidiyaa irra teessee obboossee kadhatte sirrii miti hojjetadhu fayyaa qabda deemi hojjedhu mana madaamillee hin tuffatiin kanaaf wadaraa keessa shamarran keenya waan akkasii kanarra bilisa ta'a keessattuu ijoolleen Dubaayitaan amma dirqiidhaan akkas godhamtee akka intalli kun nuti hin jenne osoo dirqii ta'e innaa micayyoon kun osoo dirqamaan namni ishii gudeede ta'e akkanatti calliftee tumazim jettee abbaan dhoskitu fedhiin waan raawwatameedha
Tarii immoo piraankii uummata godhaa jirti intalli kun jechaadha. Gaafa dubbiin kun immoo piraankii ta'e waan akka jettanan hin beeku. Adonaayin yaadattu jedhee yaada yeroo darbe jaaniidhaan wal dhabanii gargar bahanii jedhanii namni baay'een raasee ture. Ani piraankiidha jedhe akkumaan jedhe kinoo amma Dubaayin deemanii qalabatii godhuufiidha sargii godhachuufi jechaa jiran waan ta'eef argitanii osoo nu banne murteessuun keenya sirrii miti. Ittaansee immoo obboleettiin keenya kun dogongorri ishee maaliif ciifti dhiiruma argite faana? Maa ciifti? Dhiirri dhiiruma ta'eedhaaf dhiirri rarraafateedhaaf hindee ciisuun dursaayyuu ulaagaa baay'eetu jira. Ulaagaan gaa'ilaa tokkoffaa samaana hidhachuudha. Lammaffaa maatii fi jaarsonni dhufanii qubeellaa sii godhe taanaan sana booddee abbaa manaa keetti sargiillee gochuu baatte walayyoo ciiste garuu mucadhiftanii dhiira wajjin ciisan deemina. Shamarran hundumaa ilaallata viidiyoon kun shamarran biyya Arabaa jirtu. Amma nama akkanaa kanaaf maqaan dubartoota hedduullee baduu danda'a. Adaraa keessan wanni isin gochuu qabdan yoo jiraate tokko dhiiruma argitan faana hin tagaaddamina. Hin tagaaddamina. Tagaaddamuun sirrii miti. Maaliif tagaaddamta? Idaa qabdu maali? Si jiraachisaa? Si horatuu danda'a? Dhiirri kun dhiira akkamiiti? Naawwaaxxuu danda'a yaada jedhu irratti hundaa'iti dhiiricha filadhu. Malee argeedhumaaf yookiin jaaladheedhumaaf dhiiruma argititti hin laxxafamina. Tish. Inni akkanuma isiniin jedhaman dhaggeeffataniif galatooma. Viidiyoo kana immoo sheer laayikii godhaa. Sabskraabii godhaa. Chaanela keenya faarawaa taatan viidiyoo haaraa viidiyoo adda addaa dabalataa argachuu barbaadan mallattoo notifiikeeshinii san oonii godhaati. Hagadhuma nu hordofaa isiniin jedha. Galatooma sheer gochuun hin raaffatina.